kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma kabajamtoota keenya nashiida jaalallee koo nabii jedhu guutuun isaa har'a galgala saayitii lama irratti isiniif gadhiifama kan Maahiree Ahimadiin hojjetame. Sabiskiraayib gochuun toora chaanaalii kanaa irratti eeggadha. Ammuma sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu tumsa. Galatooma